so sobe. Kana kero. Shabgat. Nabuli kero tiyan abdirat. Desi tulem batu. Rana nini. Kana. Bonsa marga welcome baganaga nufte Oromiyaarra. Bonsa me adama maltu jira nu barreesse Oromiyaa Finfinneerra. Akkana imbaasii uggurarra jirra. Baga dhufte ka leenca onnee sabaa rabbi si haatisu siin jedha ka. Bonsa marga. Kana fakkaata. Bonsa yaada oogoon jiraate waan booda jiru. Nuumamatti ansiinullee waan asiisiif ergina. Akkasi ka akkana jirra guyyaa arfaffaa kunoo baasiin akkana kunoo cufamee ugguramee akkana sharaa wattaratee qeerroon haala kanaan jiraata jechuudha. Gammachuudhaan akkana kunoo laalika. Rooba aduu qorraa beela osoo hin jedhin akkana guyyaa arfaffaa boru shaniidha. Torbee tokko hin baasii gujiina lagooni. Tirai gurbaa! Atama. Ajel छोटा बिफाजी कोतु कोतु दे मिचफर सुनाते नीस kana kono daa'imman illee namne qarree laali kono dhaloota qubeedha takka onni hafte takka jiru rooba aduun jenna akkana kono laale jaalala tokkummaan kana qeerroon biyyaa yoo rasaasa foo dhaabattennu hunna qabnuun akkanatti afoo dhaabbannaa sitti kanullee waan dandeenyuun waan qabnurraa honnee teenna silaa dandeennee kennaan jirru hunna qabnurraa ruuhin teenna nagaatti. Amma embassy road fananan kasaba abet kot abet asu abet asu stop hey stop stupid abet please no problem seek it can't problem seek it abet लेवती या जिस तरह बता सुन रही ना तुम्हारे जरा कोई बूम कम जरा को फैली होना माली दो नबी दो नफ्तान्या दो नबी पुलिस के रोज आर्मानी Asimbazi daawwachuu fi dhufanii ennaan hojiirra dhaabatanii nani arittijine ariina kaakunoo banuun hin danda'amu. Siifan doonda naftanyaa jedhu. Doonda diktaatar. Doonda nabi jedhu. Daawda mililik. Doonda mililik doonda nabi. Beena siifan. Tangke. Hindam dam. He. Ifi Malik seeti oggurre rajanni saani waan hojjetaa jiran itti fakkaata hojiin itti akkanumatti jabaadha isin jaalladha
nuufla qeerroo gudi seenan nama lama sadi harcaatu qeerroo abdii gabbaanu bilisummaa yookaan akkasii yoo hin taane malee hojiin idilee gurramee namma akkasii qeerroo abdii bilisummaa eeggannoodhaan qeerroo ija qeerroo jalaa bahuun hin danda'amu. Kana fakkaataadha kan uggurame irratti dhufanii waan dhufaniif tunni harcaatota imbaasiin uggurame irra dhiifamu naaf folcha. Naaf folcha. Kophaan jirtanii bara waan san sodaadhaan. Kana fakkaataa qeerroon dhukkee irraa kaasaa harcaatonni dhuftee jennaan isaan irraa dhokkee irraa kaasanii iddoo keenyatti haa deebinu akkas qeerroo kana qeerroo waan hundarraa bare kana fakkaata harcaawwan majlikii dhuftee jennaan imbaasima laaluuf dhuftee ka deemne kan nu deemne kan laaluuf dhufanii ariina irraa qaba dhokkee irraa kaafne kanuma jechuudha buli qeerroo sharaa keessa akkana bulaa qeerroonti akkana gooti kaa naaf jiraadhu. Azzachaa kottaa maaliif cimnu? Kottu Biniyaam. Dhiichisa. Yaa bakka keessanitti haa deebineetiin eessa keessa? Nama yaadatuun hin jirtu mii? Sikkoo isaa baran. Ayyee. Dhiichisa maaleeti abbaa biyyoo. Shaagibbaa. Akkamni maal fakkaatame? guyyaa arfaffaa abbaatiin gurree fayyadamtoonni siyaasaa yookaan bu'aa fi ajjeechaan oromiyaa irraa dhaabatutti hin galu kana nuti kenna. Ayyeedha gaaffii tokko sin gaafadha. Imbaasiin silaa guyyaa shanaffaadha har'a guyyaa arfaffaadha ugguramee jira hojjetaan jiru. Amma yeroo kanu asii deemne kan laaluudhaaf dhufanii itti fiiddaniitiin qeerroon asii arii arginaa jechuudha. Teessi isaan sun teessanii mee injifannoon keessan maal fakkaatame? Qammeessineerra asitti deebineeti bakka jirru kana keessa dhufanii kan dhiibbee kan daangaa dhufanii jennaan ariinee ofirra deebifnee jiru. Ammallee injifannoon akkanuma reetu. Ayya dubarran illee shamarran illee hiriira jiraa jiran ateetee jira adda akka magaalaa kana ateetee aadaa Oromootiin jechuudha. Shamarran biyyatti dhumaa jiranii hiriira ba'aa jiranii taasiillee ateetee qaban. Kun maal sitti fakkaata? Ilaalli waliigallee jechuudha. Amma duuti biyya keessa haga duuti Oromiyaa keessa haga duuti haga waraanni Oromiyaa keessa bahu qabsoon keenya hamma dhugaatiin itti dhufa. Dhugatti deebinu yoo qeerroon qawwee afoo dhaabannee kennitee laphee kennitee dhaabat hundee waan jiru qeerroo bira dhaabachuu hiriiraan haa ta'u deeggarsa waan ta'een haa ta'u jechuun deeggarsa biraatiin haa ta'u qeerroo bira dhaabachuu burallee jiru. Gara toomeettis gara toonfadha jaaloo. Jira qeerroo shaateedha. Mee maal fakkaata injifannoon keessan kun guyyaa meeqaffaaf asii argamtan? Sagalee xiqqoo ayyee. Qabsoo itti fufuu qaba. Qabsoo ija kanaan immoo biyyoota garagaraa irratti haala kanaan wal tarsiimoodhaan wal dhageeffachuudhaan osoo waa hin balleessin dogoggora tokko osoo hin uumin qabsoo haala kanaan dhageessisuun baay'ee waan dhiphaafamtu ta'e jechaadha. Namni qeerroon biyya keessa ta'ee biyya alaa jiranii hundi isaaniiyyuu ba'anii iddoo jiranii ba'anii iddoo qarqaarsa Oromoof waan godhamuu qabuu fi waan ta'umuu qabu mootummaan addunyaa uummata Itoophiyaa kanarratti dhiibbaa guddaa godhu qabanii biyya keessa harkaan biyya keessa biyya waan dandeenyuudhaa jirraa ija kanaan fufuu qabaa. Tole mee qeerroo Oromiyaa hundaa fi maal dhaamta? Wanti sodaatan
galatoomi horii bulii leebanii siin jira qeerroo shaasheedha. Yamshir. Tole. Mana bulii jennaan qeerroon. Itti fuufaa. Daa'imman daallee beelaaluu qabdani. Siki zirbi konne dalata, siki zirbi dote sinde jalata, siki zirbi konne dalanya, na siki zirbi donne sinde jalata. Shopoko, sifat, jalata, sinde jalata. Erga Galatooma.